sagalee waaqayyoo isaan har'a dubbisuu hojii ergamootaa boqonnaa 7 baay'ee isaa naannoo kanaan dubbisaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 7 20 amma 22 dubbisa dura. Bara sanatti Museen dhalatee inni mucaa waaqayyoo itti gammadu ture. Amma ji'a sadiittis mana abbaa isaa keessatti in eegama ture. Yeroo bakkeetti baafametti immoo intalli Fara'oon isa fudhatte akka ilma isheetti guddifte. Museen ogummaa warra Gibxii hundumaa barsiifamee ofii isaattis dubbiitti hojiittis nama danda'aa ture. Asirratti seenaa kana kan dubbatu yookaan immoo dhugaa ba'iisa kana waa'ee mucaa kanaa kan dubbatu mucaa jedha. Mucaa waaqayyotti gammadu jedhee kan dubbatu kan waa'ee kanaa sheengoo yookaan immoo yaa'ii irratti kasasame dura dhaabbatee dubbatu Isxifaanos warra 7 ergamoota dura dhiyaatanii kadhatamee fi akka ergamoota qarqaaranii wajjiniin hojjetanuuf hojiin isaanitti baay'annaan akka hojii nama qarqaaruuf waan adda addaa akka hojjetanu warra filamanii dhiyaatan 7 keessaa tokko Isxifaanos. Isxifaanos na dinqaana. Macaafa kana keessaa hojii ergamootaa 7 kana yoo laallee guutummaansaa waan Isxifaanos dubbatuuf akkaataatti Isxifaanos biyya lafaarraa itti darbuudha argitu. Baay'ee na dinqaana. Waaqayyoo maqaansaa haa ulfaatu. Waa'een Isxifaanos kun na dhibaa. Sagalee waaqayyoo keessa akkaataan itti dhiyaatu akkaataan itti asitti dhugaa ba'u gubbaadhaa jalqabee amma godaatti kiroonooloojikaalii Abrahaamii kaasee amma dhufee Yesuus Kiristoos dhugaa ba'utti dhaabbatee warra isa kasasanii fi warra isatti murteessuuf jiranu dura dhaabbatee dubbata. Afurri waaqayyoo baay'ee nama isa qarqaare ta'uusaa asitti waaqayyoo keessa dhaabbatee akka dubbatu dubbii waaqayyoo keessa saalixee akka inni gadi baasee dubbachaa jiru argitu. Dhugaa ba'ee baay'ee kan nama dinquuf ani yeroo baay'ee yeroo yaadu yeroo Phaawulos fiigichoo koo fiigiira jedhu yeroo yaadu iddoo kana faa yaada. Isxifaanos nama dhaabbatee utuu lallabuu biyya lafaarraa darbe. Nama dhaabbateetu dubbatu sagalee waaqayyoo yeroo baay'ee waan akkanaa biyya lafaarraa darbuun kiyya nafu otoo dhaabbattanii dubbattanuu odoo wangeela lallabaa jirtanuu Kiristoos ulaasaa gubbaadhaa banee yoo nama fudhate baay'ee obboloota kana caalaa hawwiin hin jiru. Jabaadhaa wanta nuti dubbadhu kuni dhugaadhaa garuu kiristaana tokkoof kan na hawwu kan biraa jira dheeyyaatu. Odoo dhaabbatee dubbatu darbe. Isa duwwaa miti nama yoo sagalee waaqayyoo yeroo dubbifnu yeroo yaannu nama dhaabbatee fiigichoosaa fiigee waaqayyo isa qarqaarraan amma du'aatti waaqayyoof amanameedha. Amma du'aatti amanamaa ta'uusaa kan arginu yeroo inni du'u jedhu banamee yeroo inni rukutamu manni waaqayyoo banamee achi ol yeroo argu maal jedhaa ture dhiisiifi jedhee waaqayyoon kadhachaa ture. Akkanatti darbe odoo dhiifama gaafatu isa biraatiif otoo sagaduu darbe jechuudha. Kanaaf baay'ee na dinqaa. Obboleessi keenya kun waan asitti dubbatu garuu har'a waa'ee isaa odoo hin ta'in waa'ee mucaa isanii dubbatee bara sanatti Museen dhalatee inni mucaa waaqayyoo itti gammadu ture jedha. Waa'ee mucaa kanaan xiqqoo dubbadhee yaada sagalee waaqayyoo keessa koo jiru wajjin wal qabsiisee amma waaqayyo na qarqaare amma waaqayyo nutti dubbadhee fixaa waa'ee Musee kana jechuudha. Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u obboloota dhaabbannee
akka Museefaa akka Isxifaanos kana keessumattuu dhaabbannee darbuu Waaqayyo nu gargaara tokkoon keenya. Fiignee akka hin gufanne ani yeroo baay'ee akka kana nan yaada. Maaliif namoonni baay'een sagalee Waaqayyoo keessatti fiiganii yeroo gufatan hin argina hin dhageenya. Garuu inni guddaan dhaabbatanii darbuudha. Kanaaf Waaqayyoo maqaan isaa ulfaatu Waaqayyo nu gargaaru. Egaa Museen irraa dubbatame kun inni waa'ee Abrahaamii jalqabeetu Isxifaanos dubbata. Waa'ee Musee kana duwwaa irratti xiyyeeffadha. Bara sanatti Museen dhalateedha. Bara kamitti? Bara hamaa keessa dhalate Museen obboloota. Bara ulfaataa keessa dhalate. Bara sanatti bara mootiin Yoseefin hin beekne ka'e keessatti. Bara mootiin Yoseefin hin beekne waan Yoseef Gibxiidhaaf ta'e irraanfatee nama ajjeesuu jalqabe. Ijoolleen akka hin dhalanne barbaade keessa dhalate. Yeroo ulfaataa bara ulfaataa dhalate Museen. Bara sanatti bara Museen dhalatetti Israa'eloonni garba kan hojiin hamaan irra kaa'ame kan duukaa bu'aman turan isa duwwaa miti. Egaa Museen dhalatee ji'a sadiitti manaa baafamee alatti hin gatame jechuu danda'ama. Waan godhan dhabanii alatti gadi baasaniiru. Ji'a sadeen garuu mana abbaa isaa fi haadha isaa ture jedha boqonnaa 20. Bara sanatti baratti Fara'oon dhiirri yoo dhalate odoon dhalatin isheen deessiftu ajjeeftu godhee barri itti keessatti ijoollee dhalate hin hayyamneef keessatti dhalate. Bara sanatti Museen yeroo biyya lafaa dhufe. Ji'a sadii guutallee ji'a tarii yaanne ta'a warri isaa yeroo baay'ee nan yaadan. Namni kun seenaan isaa adeeme kuni nama dhalata. Yoo dhalates ji'a sadii guuta. Yoo dhalates hin guddate amma kana gaa ji'a sadii soo guute guddatee nama guddaa ta'a. Nama guddaa ta'uu duwwaatu hin ta'in raajii akkanaa ta'a jedhanii yoo warratti mani maal yaadu laata? Dhuguma hin amanuu yeroo mucaa kana dhoksanii mana keessa golla keessatti eeganii turan ta'a. Akkaataa isaa itti eegan hin beeku. Sagalee Waaqayyoo waan dubbatu hin qabu. Kilirii wanti ta'e garuu mucaan dhokfamee jira. Mana abbaa sagalee Waaqayyoo iddoo itti amma jariitti mana abbaa keessa eegama. Hin eegama jechuun waan eegamuuf qabaa jechuudha. Waan isa eeguun namarra jiruutu jira jechuudha. Maaliif kan dhufee isa butee deemu kan isa ajjeesutu jira jechuudha. Mucaan kun mana keessatti yeroo eegamu yeroo yaadanii haatii maal yaaddi laata? Ala namni warra na jedhee alaa ol dhufu, ala namni ala darbu, ala sagaleen namaa dhaga'amu maal yaadu laata? Akkamitti dhoksan laata? Nan yaada yeroo tokko. Akka biyya keessatti warra manaa dhufeetu mana jirtu jedhamee simatamu. Egaa akkamitti nama laa dhufu gola keessatti yookaan mana keessatti eegamaa ture. Baraatti ijoolleen guddatte caalaa namarraa eegamtu, diinarraa eegamtu, ajjeechaa eegamtu bara kanaa dhalate. Museen baay'ee na dhibaana. Waaqayyo garuu eegumsi isaa. Musee wajjin akkaataatti ture. Waaqayyo yeroo dubbatu Musee wajjin akkan ture. Si wajjinis nan ta'a jedha Iyyaasuudhaan. Na dhiba garuu
Yeroo asitti ilaaltan warris Waaqayyo nu wajjin jira. Museenis Waaqayyo nu wajjin jira jedhanii afaan guutanii dubbachuun nama sodaachisa. Mucaa gadi baasanii alatti kaa'an tokko. Waan godhan dhabanii harma afaanii fuudhanii geessanii ala kaa'an tokko. Obboloota koo Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate ta'u garuu Waaqayyo Musee wajjin ture. Waaqayyo Musee wajjin ture. Waaqayyo dubbata kana. Guddina Musee soo ilaaltanii Waaqayyo isaa wajjin akka ture argitu. Egaa lubbuu isaa baraaruuf tarii nuuf jiraatu akkuma ta'etti jedhanii manatti eeganii ji'a sadii eeggatee booddee sagalee Waaqayyoo lakkoofsa sadii waanuma dinqiidha. Ji'a sadii waan sadii kana iddoo baay'ee dubbata sagalee Waaqayyoo. Ji'a sadii eegan. Amma eegamuunsaa hafee gadi baafame. Yeroo gadi baafames Waaqayyo isa wajjin jira. Yeroo mana keessa tures Waaqayyo isa wajjin jira. Odoo kun ta'uudha baate Museen hin ta'u. Musee kan godhe Waaqayyo waan ta'eef. Obboloota koo baay'ee na dinqa. Waaqayyo nu wajjin haa ta'u malee ammeenyi diinaa eessayyuu hin ga'u. Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Waaqayyo nu haa eegu. Waaqayyo dhimma isaatiif nu haa kaadhimmatu malee akka Musee. Dhimma isaatiif nu haa kaadhimmatu. Karsaa nu haa godhatu malee. Waan baay'een namatti dukkanaa'ee yoo jedheef ijaa dukkanaa'eef wanti ta'amu hin jiru. Kana jireenyi Musee dhugaa nuu ba'a. Yeroo tokko tokko bara akkanaa Waaqayyo nu haa baraaru nama jechisiisa. Bara sana yeroo yaadu. Musee fuudhanii ala kaa'anii erga kaa'anii booddee Waaqayyo karaa qaba. Obboloota koo diina warra jedhaman warra isaan garboomse isaan keessaa giiftii intala Fariyoon haadha godheef Waaqayyo na dinqata. Haadha godhee achitti akka inni guddatu fedha Waaqayyoo ta'e. Maali? Yoo ilteessa ilaaltanii inni mucaa Waaqayyotti gammadu ture. Na dinqata. Waaqayyo maal Musee argeetu laata kan itti gammade? Waaqayyotti gammadaa ture. Boqonnaa 20 lakkoofsa 20 irratti inni mucaa Waaqayyotti gammadu ture. Kanaaf homtuu san arganne Waaqayyo maaliif gammade yookaan hojii gaarii hojjetee yookaan jireenya gaarii jiraatee yookaan Waaqayyo wajjin deemee jettanii dubbachuu dandeessu. Garuu mucaa ji'a sadii amma ji'a sadiitti Waaqayyo mucaatti gammadu ture. Maaliif yeroon taa'ee ilaalanii Waaqayyo kaayyoodhaan isa uume. Waaqayyo hunduma keenya kaayyoodhaan uumaa garuu ispeeshaal Musee Waaqayyo akkaataatti waa'ee isaa dubbatu yeroo dhugaa ba'uu fi yeroo ilaalu Musee wajjin daayirektiin dubbadha jedhee maaran fayyada. Isa irratti akkam dubbachuu dandeessu. Maaliif Waaqayyo isa kaasetu Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Isatu kanaaf isa kaadhime kanaaf itti gammade. Obboloota koo hojii hojjennee jiraannee deddeebinee tarii tajaajilee yookaan waaqeffadhee yookaan faarfadhee Waaqayyo natti gammade inni tarii yaadna ta'a. Waaqayyoon gammachiisuuf hin dhamaana ta'a. Inni barbaachisaa miti jechuu koo miti. Halkanii guyyaa waa'ee Waaqayyoo yaaduun Waaqayyoo wajjin jiraachuun barbaachisaadha. Garuu Waaqayyo akkuma kanaan nu jaallatee akkuma kanaan jireenya bara baraan nu jaallatee akkuma kanaan nutti gammade. Maqaan isaa kan ulfaate ta'u. Yeroon iddoo kana ilaalu baay'ee na tuqa. Waaqayyo inni Musee jaallate Waaqayyo akkamii akka ta'e argitu. Egaa yeroo waan godhan dhabanu Waaqayyo karaa akka ciru kan argitanu waan godhan abdiin ala citu 100% abdiin yeroo hin jirre yeroo mucaan gadi baafamee ala kaa'amu meeshaan itti dhaga'amu mucaa keenya ijoollee armaa haatii fuutee ala keesse bishaan bokkee
natti dhaga'ame dhugaa haati garaan ishee maalti dhaga'ama laata yeroo achi keessa. Ijoolleen dhalattee guddachuu dadhabuun biyya keenya faayyaadaa ture. Haati ilmaan ishee godhattee guddachuu ala dadhabdu, abbaan ilma isaa guddisuu ala dadhabu fuudhee waan godhu dhabee utuu ijji koo laaluu hin du'in jedhanii yeroo achumatti wanti biraallee fudhatanii yeroo ala kanu. Naachi dhufee qabachuu danda'a. Qurxummiin bishaan keessaa utaalu bishaan bukkeedha kaanii abbayya bukkee nyaachuu danda'a. Garuu falli hin jiru. Obboleettiin fagoo dhaabbattee ilaalti. Waan godhan dhabaniitu. Tarii abbaa faati gabba'anii yoo ilaalan kan isaaniiti jedhanii duukaa bu'anii jechuu danda'u. Ajaja Fara'oon diduun ijaan danda'amneef. Fara'oon ani waaqa lafarraa jedhee ija of ilaaluuf. Yaa obboloota koo na dinqaana. Eegumsi Waaqayyoo achitti eegee isheen fudhattee akka galtu ta'e. Museen egaa yoo asitti ilaaltan seenaa isitti himu kana seenaa irraa sagalee kanarraa baratanu yoo ilaaltanii Waaqayyo isaa wajjin jiraachuu isaatiif waan mirkanaa hin jiru. Akka namaatti jechuudha. Gatamaa jira, maal jedhaa jira. Garuu keessa isaatti tarii hafuurri Waaqayyoo maatii isaas keessa isaaniitti waan akka duukaa jiru itti mirkanneessu tokko hin argan. Amantiidhaan iyyuu manatti eeganii jedha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf nan dinqisiifadha. Yaa obboloota koo fakkeenya tokkoon isin hima. Waa'ee ijoollee mana keessatti loltuu sodaattee mootummaa sodaattee mana keessatti guddattu mucaa tokkotu wajjiniin dhufne biyyaa Awurooppilaa tokkoon barumsaa dhufne nama Eertiraatti nama baay'ee gooftaatti jabaatu waan baay'een jireenya koo irratti sarraa baradhe. Mucaa kanatu Asmaraatti dhalatee guddate. Medisiinii baruu Finfinnee dhufee Finfinneedhaas immoo wantoota tokko hin taane biyya alaa nu wajjin ba'e. Waa'ee anaan baay'ee natti siqaa obboleessan baay'ee jaalladhuudha. Warri kaan waan jedhanu hin qabu turanii bara sanaa. Anaan garuu dhoksaa adda addaa walitti natti dubbata. Mucaa kanatu nama kadhaatii, nama Waaqayyooti. Waldaa afaan Amaaraas International Fellowship jiranu afaan biraas walii wajjiniin waaqeffannaa. Obboleessa kanatu natti hima waa'ee akkaataatti guddatan. Yeroo biraa waldaa kana keessatti dhugaa ba'e irra ta'a. Garuu irra deebi'een dubbadha. Baay'ee nama dinqaa. Mucaan kuni haala baay'ee ulfaataa keessa darbee garuu jaalala inni gooftaaf qabu sitti himuu hin danda'u. Ani baay'ee sarara jireenya kootii fudhadheera. Obboleessa kanatu Eertiraa yeroo turan egaa Asmaraa yeroo turanii haati keenyaa jedha. Yeroo sagaleen alaa dhaga'amu dhokadhaan jetteedha. Maaliif siree tokkotu jiraadhe siree gaadaa keessa utaallee linnaa isaaniif obboleessi koo utaalaniitu lixu siree jala. Maa inni kun maaliif ta'a yoo jettanii bara dargii keessaa loltuun Asmaraadhattu, loltuun Eertiraadhattu ijoolleen ijaa warra loltoota bilisa baasaa Eertiraa wajjiniin hojjetan ijaa bosona lixanu ijaa lolanuu fi ijoollee ijaa rikuriitii isaan godhamanuu fi maal godhu warri loltuu ijoolleen yoo bosona dhaqxe yoo gadi baatee deemte loltuu taatee tireenii taatee dhufti ijaa jedhanuu fi ijoollee qabanii ajjeesu. Fudhanii deemu. Kanaaf haadholiin rakkoo keessa darbine hin beektanuu jedha mucaan kun. Ani gaafan Asmaraa ba'e lubbuudhaan ba'a jettee yaadduu turte haati koo. Amma Asmaraa Waaqa isa qarqaaree ba'ee galgala baay'ee sodaannaa jedha. Loltuun dhugdeetiyyuu yookaan waa tokko taate magaala keessa ala deemtu ijoollee dhiiraa arginaanii elaa kun borriitu bosona lixxeanii ijaa rukutanuu fi akkuma horiitti akkuma bosonutti baqannee akkuma
kanatti jiraannaa. Amma maaltu ta'a waa'ee loltuu sanaa yeroo dubbatu yeroo maal jedhu hiriyoonni isaa baay'een dhumaniiru. Hiriyoonni isaa baay'eenis bosona lixaniiru. Baay'eenis immoo achitti du'aniiru. Inni garuu akka dinqiitti waaqayyo na hambisee jedha. Akkam sitti fakkaataan jedhe gaaf tokko tu haasofnu Daani'el jedhama. Daanii maal sitti fakkaataa akkamii jennaan inni. Charreen hin beekta ta'a Daani'el Gabraat. Akkamiin jedheeni. Jennaanii qarqaarsi waaqayyoo naa guddannaan ichitti dhaladhee naan jedhe. Maalti yaaddaa biyya kanaa keessa dhalachuun iddoo kanaatti guddachuu jennaanii bagana achitti guddadhee waaqayyoon hin baruun ture gooftaan baruun ture jedhe. Obboleessi keenya kuni maal jedhaa jeneraalota Oromoo fi wanti loltoota Oromooti baay'een isaanii jedha warri ijoollee kan akka bu'an. Yoo ta'u tokko nan yaadan qonnaattiin namaa safarreef nu safaramuu danda'a obboloota koo waaqayyo nu haa eegu. Nan sodaadhan kana. Yeroo dubbatu baay'ee isaanii maqaa isaaniidha. Nus immoo warra beeknu ajajoonni baay'een Eertiraa turan Oromoota. Takka takka yeroo amma qeen keenya waan baay'ee ta'u waan baay'ee yaaduu dandeenya. Waaqayyo garuu bara akkanaa keessa nu haa dabarsu. Bara akkanaa nurraa dabarsu obboloota koo. Ani biyya isaan dhalachuu kootti waanan gammadu Kiristoosiin utuun iddoo biraatti dhaladhe tariin argadhu ta'a maalti beektaa'edha. Na dinqana garuu yaadni isaa Kiristoosiin argachuun dinqiidha obboloota koo. Waan keessa darbinu hundumaa keessa Kiristoos yaadnee deemna ta'ee sirriitti wanti Kiristoos nu galeera taanaan baay'ee namatti tola. Gurbaan kan rakkina baay'ee irra ga'e dhumarratti biyya kanattis warri Eertiraa referendamiin goone jedhanii ati nama Eertiraa mitii jedhaniini Itoophiyaan si nama Eertiraa jedhanii Jarmanii ati nama Afrikaati galanii iddoo dhaqee ture waan baay'ee rakkachaa ture baasiin hundi harkaa fudhatame. Anyway garuu booddee immoo waaqayyo karaa soqee fi jireenya jiraachuu danda'e jireenya garuu isa kam keessatti waaqayyoon galateeffata isatu na dinqaana waaqayyo nu haa gargaaru obboloota koo jireenya akkanaa jiraachuu jireenya waaqayyoon gammachiisu oduu waan bukkee keenya jiru irratti hin gungumin jiraachuu gooftaan anaaf isin gargaara. Baay'een keenya rakkina guddaan nurra ga'e gungumna miti waaqayyotti. Baay'een keenya jireenya dinqii jiraanna garuu iyyaannu yeroo baay'ee. Yoo tokko tokko yeroo baay'een dubbadhaa nan uffitan jedhee yaada. Yeroo dhabu maal jedhu nan yaada. Akkamitti darban laata obboloonni durii obboloota koo. Warri dinqiidha jedhamee waa'een isaanii dubbatame warri Istifaanos faan jireenya nu jiraachuuf fiignu kana qabuu turanii. Akkamitti jiraatan laata? Ayyaannume akkamitti deebi'an laata? Jireenyi isaanii Kiristoos ture obboloota koo isa kaan hin jiraannu jechuu koo miti. Isa kaan hin jiraannu isiniin jedhaan jiru. Garuu inni guddaan nu jiraachuu qabnu isa. Bara ammas fakkeenya tokkotu keessa koo dhufa. Bara dargii keessa biiraayyuutu jirannaa inni nama guuranii deemu. Ijoolleen lafa dhokattu dhabdi. Yeroo baay'ee nu warra baadiyyaa jiru yoo wayya ta'a. Yoo haayiskuulii fa'aa yeroo iddoo yookaan immoo mana barumsaa fa'aa godhanneedha malee warri kaan lafa lixanu rakkatu warra magaalaa faanii mana tokko bulti ijoolleen hin baqatti. Maaliif qabanii lolatti erguu turan bara dargiis. Har'as baqa keessa jiraatti ijoolleen keenya. Na dinqaana barri kun yoom nurraa darbu obboloota koo warra Israa'el Waaqayyo bu'ee Musee itti ergee bilisa isaan baase. Waaqayyo bara qaba. Ani barri kun barri rakkinaa hin darba jedha. Seenaan ijoolleen
lolatti yaatu darbee seenaan ijoolleen itti barattee jireenya jiraattu hin dhufa jedheen yaada. Abdiin koo kana. Seenaa kan dabarsu Waaqayyo waan ta'eef. Kana keessa garuu namoonni baay'een gooftaatti dhufu yoo ta'e, geeddarumsi hin jira yoo ta'e, innis karaa Waaqayyooti. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu obboloota ko. Waaqayyotti yeroo hunda gammaduu akka dandeenyu jireenya keenya hundumaa keessatti Waaqayyo nu wajjin jira. Kana yaaduu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo Waaqa bara baraati. Waaqayyo jireenya gungummii keessa anaaf isin haa baasu. Rakkina xiqqoo guddaa gochuu keessa Waaqayyo nu haa baasu. Rakkina haati Museef abbaan Musee tarii sadeen sanaaf gaafa haati Musee ulfataate jalqabee cinqii isaan keessa turan hundi keenya keessa darbine yaadu. Isa dhugaa dubbachuuf ani erga deddeebi'ee waan dubbadhe illee waan natti ulfaanne gaafa dhaqanii ala kaanii deebi'an maaluma yaadan laata? Isa dhugaa Waaqayyoo nama gargaare malee waan godhanu wallaaluutu jira obboloota koo. Kana keessa Waaqayyo nu haa dabarsu, Waaqayyo nu haa gargaaru, Waaqayyo saba keenya gargaaru. Waaqayyo bilisa keessattuu nuuf haa kennu. Kiristoosii wajjin adeemna. Keessi keenya hin haaraa Waaqayyotti yoo ta'e tarii waan baay'een nama dhukkubsu keessatti Waaqayyo eegumsa isaa guddaa nuu godhee isattis gammannee deemna ta'a. Waaqayyo eegumsa isaa yeroo hunda godhaa garuu nuti keessa keenyatti fudhanna ta'a. Hafuurri Waaqayyoo nu gargaara. Eenyummaa keenya yoo Waaqayyotti hidhame. Seenaa kana itti fufeen dubbisaa amma 22 itti dubbiseen ture garuu sumarran deebi'uun dubbise. Museen ogummaa warra Gibxii hundumaa barsiifamee ofiisaattis dubbiitti hojiitti nama danda'a ta'e. Museen amma iddoo secured ta'e. Iddoo nagaa jechuun relaatiivili iddoo itti nan du'a har'a dhufanii na fudhatu hin jenne Waaqayyo isa kaa'e. Amma mana Fara'oon keessatti hin guddataa hin barataa. Waaqayyo bara sodaa sana irra dabarse. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Hin guddataa ture Museen karaa hundaanuu Waaqayyo isa gargaaraa ture. Dubbiitti hojiitti waan sirni Gibxii moototaa godhu hundumaatti jabaachaa ture. Yeroo iddoo kana dubbisu waan tokko yaade. Museen yeroo Waaqayyo isatti mul'atee gara Gibxii dhaqinaa dubbadhu jedhe ani arrabni koo hin danda'u ani nama akkanaati jedhaa ture. Garuu Museen sirriitti ogummaa baratee dubbiittis hojiittis ofitti jabaatee nama deebi'e ture. Nama danda'aa ture. Nama danda'aa ture jedha sagalee Waaqayyoo yoo 22 dhuma isaarra dubbisan. Nama danda'aa ture. Nama dadhabaa hin turre. Nama danda'aa ture Museen Waaqayyo nama danda'aa isa godhe ogummaa warra Gibxii yeroon kana yaadu ogummaa warraa nama garboonfatus ogummaa warraa karaa Waaqayyoon deemnes hunduma isaa argeera Museen. Ogummaa sana baratee waan waaqeffamuun isaanii fakkaatu waan waaqni isaanii fakkaatus Musee yoo gaafattan isitti himuu danda'a. Hin beekama namootitti guddate special teaching
training fa'aa qabataa Museen maaliif ilma mootiiti. Amma ilma ari'amuurraa mana mootii jira waan ta'eef achii ka'ee lafa ari'amuu ka'ee lafa mana mootii ga'eera waan ta'eef. Museen akkanatti iddoo sana ture. Isa kana baay'eerraan dubbadhu garuu 23 jalqabnee yoo dubbifne nama waggaa 40 yommuu ta'e akka obboloonni isaa namoonni Israa'el itti jiraatan ilaaluudhaaf yaadni garaa isaa keessaa ka'e. Yeroo sanatti namni tokko harka namicha Gibxii utuu miidhamuu argee isa miidhame sana namicha harkaa baasuudhaaf gara isaa goree namicha Gibxii sana rukutee ajjeese. Innoo Waaqayyo harka isaatiin furii akka isaaniif kennu obboloonni isaa waan hin hubatan se'ee ture. Isaan garuu hin hubanne. Borumtaas utuu isaan walii isaanii wal qoccolanii Museen itti dhufee jaranan isinoo obboloota maaliif walitti darbitu jechuudhaan isaan araarsuu barbaade. Namichi inni hiriyaa isaatti darbe sun garuu ofirraa achi isa darbate. Nurratti immoo eenyutu seerrattuudhaa fi abbaa firdii si godhe? Akka kaleessaa namicha Gibxii sana rukuttee ajjeefte anas ajjeesuu kajeelte ittiin jedhe. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu waggaa 40 yommuu ta'ee akka obboloonni isaa namoonni Israa'el itti jiraatan ilaaluudhaaf yaadni garaa isaa keessaa ka'e. Akka obboloonni itti jiraatan ilaaluudhaaf yaadni garaa isaa ka'e. Barri mana Gibxii keessa, mana mooticha Gibxii keessa jiraatanii jireenya fooniin dinqii ta'e jiraatanii darbanu hin darbe. Amma Waaqayyo abidda keessa kanatti fakkaate yeroo yaadu. Ati iddoo gaarii jirtaa, iddoo nyaanniif dhugaatiin guutee jiru, iddoo namni miila namaa dhiqu, iddoo namni nama kaadimu hundi lafa sii guute jirtaa achi miti jedhee yaadni garaa isaa keessaa ka'e. Gadiin qabu yaada garaa isaa keessaa ka'e. Obboloota ilaaluuf Waaqayyo yaada garaa keenyaa nuuf kaasu. Yaada garaa keenya obboloota keenya hawwinee obboleessa keenya arguuf akka obboloonni isaa namoonni Israa'el itti jiraatan obboloota ilaaluu duwwaa miti akka isaan itti jiraatan isa ilaaluuf akka inni deemu Waaqayyo keessa kaa'e. Yaada keessa kaa'e yaadni garaasaa boqonnaa waan dhabe natti fakkaate yeroo ofii kootii yaadu. Namni jireenya akkanaa keessaa ka'ee deemuuf yoo Waaqayyo nama gargaaree nama waame malee warra garboota dhoqqee suphee wajjin oolanu sana ilaaluuf gadi ba'uun tarii hin jiru ta'a. Yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti numti warri obboloonni keenya rakkina guddaa keessa Kiristoosii waaqeffatanu isaan gadi baanee ilaaluudhaaf isaan bira deemuudhaaf ammam akka of kennu hin beeku. Baay'ee na dinqa. Museen yoom waggaa 40 gaafate. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu sagalee Waaqayyoo keessatti 40 wanti jedhu baay'ee jira. Waggaa 40 guute Museen amma yeroo itti obboloota barbaadantu dhufe. Waggaa 43 lakkaa'ama jireenya Musee keessatti. Inni duraa isa kana.
inni ittaanu isanni biyya Midiyaan jiraatu inni 40 inni dhumaa immoo baranni itti saba Waaqayyoo fuudhee akka baasu Waaqayyoo ergatti dubbate erga Midiyaamii ka'ee booda isa lakkaa'amudha. Akka kanatti namoonni kaatagoraayizi godhu. Waggaa 40 yeroo sadii maaliif akka akkas ta'e iyyuu hin beeku ani baay'ee na dinqa. Waaqayyo waan tokko waan 40 kana waan sadii kana wajjin waan wal qabatetu jira. Waggaa 40 duraa booda mana Gibseetii mooticha biraa ba'ee tarii Museen ilaalee deebi'uuf ture ta'a. Pilaanni Waaqayyoo garuu isa akka hin taane hin argine. Kanatu isinitti mul'ata yoo iddoo kana dubbiftan. Museen ilaala isaan biratti nafa ilaaluudha deemeera. Waaqayyo garuu isaanii wajjin attaachi ta'e akka hafu fedha Waaqayyoo ta'e geggeessummaan isaa amma iddootti tokko jedhee jalqabu fakkaata. Garuu ammam hardi akka ta'e obboloota bira deemaniis ammam akka harbii ta'e obboloonni lamman kun itti argisan keessattuu namichi isa kaan miidhe suni obboloota wajjin obboloota bira dhaqanii dubbisanii obboloota bira dhaqanii waliin yaadni garaa namaa ka'ee walii wajjin ta'u maal akka ta'es hin argitu. Garuu Waaqayyo amanamaadha. Museen iddoo kanatti waan arge tokko waan arge natti fakkaata. Waan akka Waaqayyo karaa isaa isaan furuuf dhufu obboloonni waan hubatan se'ee ture jedha. Inni garuu waan hubate jira ta'aga. Kanaaf akka yaade jedhee yaada. Waaqayyo yeroo itti dubbate biyya Midiyaanitti waan dubbate hin beeknaa. Xinnoo ishee mamee ture deemuus waan barbaade fakkaatu ofirra deebi'ee mootii Fara'oonis waan sodaate ta'e hin beeku. Garuu sagalee Waaqayyoo keessatti waan arginu tokko asitti Museen hin dubbata. Obboloonni isa hin hubannee turan. Waan nama dinqu tokkodha. Dhugaa dubbachuu fi yeroo iddoo kana dubbiftan waldaa fa'aa jireenya obboloonni waliin qabnu ilaaltu. Wal qoccoluu turanidha. Waa'ee wal qoccoluu obboloonni isaanoo garboota isaanoo namichi Gibxii kunoo isaan miidhu ennaan Museen harkaa baase Museenoo isaan akka hambise arganii maaliif wal qoccolu? Maaliif obboloonni wal qoccolu? Waan nama dinqu tokko immoo Museen maal jedhaa? Waan baay'ee jedha miti. Isinoo obboloota jedha. Isinoo obboloota maaliif wal qoccoltuudha? Kun Museettis badii ta'e jechuudha. Maaliif wal qoccoltu? Isinoo obboloota maaliif wal qoccoltu? Wal qoccoluu turan jedha. Waan na dinqe tokko keessaa Museenii jarri damma wal qoccoluuyyuu maaliif wal qoccoltu jedhee wal taraarsuu fedhe. Hinni namicha sanaa obboleessa isaa miidhaa jiru garuu hin darbate ofirraa. Aarsa dhaqamanii yeroo baay'ee namoonni aarsuu dhaqaniitiyyuu ofii isaaniitii waraanamanii yookaan ofii isaaniitii miidhamanii jedhu. Warri wal didetu jiru jechuudha. Mee namicha isa walii didaa jiru isa isa kana darbachuu dhaqe. Isa hin darbatan jiru sagalee Waaqayyoo ittiin qoccole jedha. Isa kana garuu hin darbate. Nama aarsaaf dhaqe darbate. Kun anaaf waan baay'ee naa ibsa. Yeroo baay'ee obboloota walitti fiduu walitti araarsuun ulfaataadha. Isaan araarsuu dhaqe darbatu ta'a. Isa walitti isaan fiduuf jedhe tarii. Isinoo nagaa buusaa walii galaa isinoo obboloota wal diduun qabdanudha. Kan biraan jenne Museen. Garuu Museedhaaf inni kun ari'atama guddaa ta'e. Darbatamuu isaa duwwaa miti. Waggaa 40 Midiyaaniin akka deemu isa godhe. Maaliif akka Museen dafee sodaatee deemes yeroon sagalee Waaqayyoo keessatti ilaalu na dinqa. Iddoo sana tarii turuun irra hin turre laata kan jedhu nan yaada. Obboloota ilaaluu dhaqe tokkichumaan mana Fara'oonitti deebi'uu hin dandeenye amma hin baqata. Jireenya baqaa waggaa 40
Tokkitti ishee nama araarsuudhaaf walitti obboloota fideef. Yeroo baay'ee namoonni waldaa keessaa deemu maaliif? Haraaramaa walitti dhufaa. Namni jedhu ari'amuu danda'a. Namni waliin qoccolu waliin jiraachuun ulfaataa ta'uu mala. Obboloonni waliin qoccolanu kan jedhu hin jiru. Obboloonni walirratti dhalanne keessumattuu baay'ee walirratti dhalattanii walitti dhuftu taanaan waliin qoccolu ijoolleen. Yookaan warra keenyatu isa sana caalaa jaallatanii yaadu kan waan tokko kaleessa lalisee hojii waan tokkoon dubbachaa ture ijoollee koo irratti. Ana wajjin natti siqanii deemuudhaaniitu wal daddarbatu. Baay'ee namatti tola. Guguddoodha ijoolleen kuni. Ijoollee xinnoo miti. Garuu ana tobbaa koo wajjin haasaa deema, ana tobbaa koo wajjin haasaa deema. Lalisee wajjin walitti eenyuudhaa turre. Maal jechuudha kun? Ijoolleen wal qoccolu. Dhuma jiraa jechuudha mana Waaqayyoo keessa. Fedha Waaqayyootiin ni jedhu kan biraadha. Garuu qoccolloo jaalalaa ta'e namatti tola. Yeroo baay'ee kan qoccolloo jaalalaa miti. Qoccolloon jaalalaa nama araarsuudhaaf isin obbolootaaf jedhu waan mormuuf hin qabu. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu obboloota garuu Waaqayyo walitti rigamnee akka qara baanu akka billaan lama walitti rigamee qara ba'u akka warreennuuf Waaqayyo kan nu keessa kaa'e. Nama adda addaa ta'uu fa'aa wallaalla yeroo tokko yeroo yaadanii nama adda addaa ta'uu keenya personaalitiin tokko isa tokko keessa kaa'uu barbaada. Yeroo baay'ee kunis hin jira rakkinni kun garuu Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu Museen baqatee hin hafu. Garuu hin baqata. Eessatti baqataa? Eessatti baqata? Gara kamitti baqata? Amma mana Fara'oonitti hin deebi'u jennee sodaateeraa akka dhaga'ame bareera. Tarii dhaga'ameera sodaateeraa. Jara kana obboloota wajjin turuu hin danda'u. Obboloonni itti ka'aniiru hin deema. Eessa deema? Gara kam deema? Tarii yeroo sana maal yaadi laata? Eessan naqanii yaadi laata? Maaliif dhaga'ame laata? Yeroo namni nama dhiibu lafa dhaqanu maaltu nama dhaga'ama laata? Kadhateeraa laata Museen yaa Waaqayyo eessan naqanii? Museen hin deeme. Museen hin deeme. Hin baqate. Nama sodaachisa. Hin baqate. Sagalee Waaqayyoo akka inni baqate deeme dubbata. 29 jalqabee waan dubbisee boqonnaa 7 hojii ergamootaa dubbii kanarratti Museen baqatee biyya Midiyaanitti galee galaa ta'ee jiraate. Achi ilmaan 2 godhate. Waggaa 40 booda kunoo lafa onaa gara Siinaatti huxxii qoraattii akka ibiddaa boba'u tokko keessatti ergamaan Waaqayyoo Museetti hin mul'ate. Amma waggaa 40 baqate. Yoo ta'u tokko nama tokkotu natti himu nama waldidee jedhani. Waakeeshiniidhaa deemeenii biyya magaalaa Gorree jedhamu deemee namoonni achitti baadiyyaa dhufanii firoonni faana eeguu barbaadan nama tokko jaarsa tokko wajjin dhufanii wanta tokko naaf gochuu barbaadan garuu akka isaan jedhan ta'uu dinnaanii waan baay'een galee fi anis immoo keessummaa jaantee waa dubbachuu hin dandeenye duraanii ilma koonaan jedhan jennaanii ani isaan hin beeku isaan maatii haadha kootiidha beeku naani ilma koonaan jedhan. Yeroo tokko nama araarsina inneetu baay'ee rakkannee haadha manaaf abbaa manaatti fakkaatu yeroo baay'ee deddeebinee yeroo baay'ee jaarsummaa teenyeedha. Ennaanii
Gaaf tokko jedhan egaa biyya keenyatti nama beekamudha. Lubni kuni qeesitti hafaatuyuu asiin darbu jennee oduu dhageenyeetuyuu isaan waamsisuu deemnee isaan bira deemnee yoo nu qarqaaran jennee gaafa dhufan jedhani dhufanii nu dubbisanii taa jedhanii teenyee taa'anii gaduma jedhanii gungumanii ol jedhanii takkuma gungumanii ol jedhanii gadhatu ta'uu isaati gaatarii gungumanii tuma ol jedhaniitu maalni maal rakkinni maal taatan abbaa baluu maal taatan haadha baluu nu dubbisanii ani. Jaarsolii aarsus turre yeroo sanaa innaani nu gaafatanii rakkoo keenya himnee waan isaan beeknu dubbiin sun qabbanoofti achumaan wal taaramanii jedhan. Anaaf egaa naa galteetti wanti see lubni waan dura buusan qabu kiristoosiin dura buusanii umatti dubbatanii yaada maal isinii dubbachuun barbaade namoonni waaqayyoo illee hin beekne yeroo baay'ee araaramuu fi dubbii waaqayyoo gidduu gallaan lapheen isaanii dafeetu qamata. Yoo ta'u tokko obboloonni mana waaqayyoo keessa teenye tarii akka kana obboloota lama walitti araarsuun laafaa ta'uu dhiisuu mala ta'a. Yoo waaqayyo nu gargaara malee, yoo waaqayyo gidduu namaa galee godhe malee, namoonni baay'een anillee kanan beeku namoonni waldaa dhiisanii yeroo baay'ee deemanu yoo gaafattani, yoo kadhattani, yoo maal jettani dhiifama yaada dhiifamaa sana konseptii dhiifamaa sana sirriitti torbee darbe barachaa turre yeroo obboleessi keenya yeroo nu barsiisu waa'ee Phexros. Phexros yeroo meeqa akka dhiisuuf gaafachuu barbaade. Gooftaan garuu waan itti dubbate obboleessi keenyas akkuma waa'ee isaa dubbachaa ture. Gooftaan garuu kan itti dubbate dhiifama gochuu dhiisuuf iddoo hin qabdu waan jedhu tokko waan akkanaati. Obboloota koo dhiifama gochuun dhiifama argachuuf akkuma nuti warra kaanii dhiibnu ati nuu dhiisi akka jennu sana jechuudha. Akka kadhannu sana. Egaa waggaa 40 baqatee galaa ta'ee miidiyaan jiraate. Miidiyaan eenyu yoo jettanii sagalee waaqayyoo boqonnaa seera uumamaa boqonnaa 25 yoo dubbifne boqonnaa 25 jalqaba irratti biyya miidiyaan kanaa wajjin waa wal qabatutu jira. Gabaabaa dafeen dubbisaa. Uumama 25 jalqabni isaa akka jedha. Abrahaam haadha manaa kan biraa fuudhee maqaan ishees Qeexuuraa jedhamaa ture. Isheen ijoollee Zimraan, Yookishaan, Medaan, Miidiyaan, Ishbaaq, Shuwaa jedhaman hin deesseef jedha. Ijoollee kana deessii fi Abrahaam erga Saaraan duute booddee dubartii kana fuudhee deessiif. Warra isheen deesse keessaa Miidiyaan argitu. Miidiyaan obboleessa Isaaqii jechuudha. Haadhaan adda adda ta'an malee ilma Abrahaam jechuudha. Ilma Abrahaam sanyiin isaanii guutanii gara ba'a biiftuutti gara kanaatti deemanii sanyiin isaanii guutanii maqaa Miidiyaaniin biyyi waamamtu sabni Miidiyaan kun dhalate jechuudha. Eessa dhaqa Museen? Fira isaa bira dhaqa jechuudha.
Na dingan sanyii Musee yoo lakkooftanii attamii karaa Yaaqoob gara sanatti galtu karaa Abrahaamitti warra Gibxii orma biyya sana keessa biyya obboleessa isaa dhaqe jechuudha. Na dhibeen achitti karaan isa geessu duulaatti baqachuun akka ta'e amma kaartaa ilaalaan ture iddoo inni ta'e noorzii gara karaa yeroo biraas achirraan darbanii warri Israa'elotaa gara Kana'aan deeman karaa sanarra. Egaa waggaa 40 guutee baqate. Waggaa 40 guutee obboloota laaluu dhaqe. Waggaa 40 kana yeroo yaadu waan baay'een sammuu kootti dhufe. Museen yeroo inni itti baqatu jechuun kun yeroo inni itti dhaqee tarii Waaqayyo isa qopheesse tarii hojii Waaqayyootiif yeroo inni obboleessa bira deeme jalqabee tajaajilaa ta'ee garuu Waaqayyo iddoo inni itti deebisee jireenya gadii jiraatee nama mana mootiitti guddate hoolaa eegee hin beekne hoolaa eegduu godhee achiis immoo firoota isaa keessaa sanyii isaa keessaa ilma fuusisee dubartii fuusisee utuu dubartii sana achiin fuudhe ta'ee warra Gibxiidhaa fuudhataatu mana Israa'elotaa ture ta'ee karaa Waaqayyo nama deemsisu achiin isa deemsisee biyya hundee hidhaa isaa keessaa akka inni haadha manaa fuudhu godhee kana dinqii kana hojjetee achi geessu waggaa 40 duraa sana yeroo yaadu waggaa 40 biyyuma lafaatti illee waggaa 40 baratti dinqiidha. Biyya kana amma pirezidaantii Jarmanii ta'uuf waggaa 40 namni hin guunne ta'u. Biyya keenyatti durii gadaa abbaa gadaa ta'uuf umurii waggaa 40 nama tokkotti nutti himaa ture 40 ta'uu qaba. Yoo tarii 8 ijaaramuu fi 8 sana keessa yaangiidha ta'ee waggaa 35ttis maalittis sana keessa gadaa siistamii sana keessa gala ta'ee yoo abbaa gadaa ta'uun qaba ta'ee hin muudamu hin eega jechuudha. Waggaa 40 guutuu waggaa 40 waan tokko argisiisa. Waggaa 40 guutee achi deeme. Amma maal godhaa yerootti qophaa'uudha jechuudha. Isa booddee deebi'anii saba Israa'el geggeessanii ceesisuutu jira. Museen iddootti tarii gadi jedhu iddootti hambina si baratu tokko ta'a laatan jedha. Iddoo mana mootii keessaa ba'anii dhaqanii nama mootii keessaan hin lakkaa'amne keessaa nama fuudhanii isa booddee maatii biraa godhatanii gadi jedhanii hojjetanii qe'ee keessa baqataa ta'anii galaa ta'anii jiraatanii gadi hambina si baratanii saba Waaqayyootti geggeessan godhee laata Waaqayyo yaada. Baay'ee nama dinqa. Waggaa 40 achi ture. Waggaa 40 achi ture. Museen maaliif saba isaa barbaachuu dhaqee jireenya akkanaa akkamitti filate jedhee yaadaa ture. Waaqayyo garaa isaa kaaseedha. Yeroo ta'u tokko namoonni hin dubbatu. Televizyiitti argee beeka gadi ba'aniitu namoonni namni guddifachuu godhee guddifate biyya faranjii kana. Ani waan natti badeen jiru abbootiin koo na guddifatan haati koo na guddifatte jireenya gaarii na jiraachisu garuu warra na da'anii warran fooniin irraa dhaladhe hin beeku. Waan na hir'ate tokko jira utuun isaan argee isaan bale. Maaloo yoo jirtu ta'ee naquun namaa warra nu argee beeka.
waan saba keessanii hojii walitti hidhate tokko jira. Yeroo tokko namatu dubbataan dhagaye simbirrootu jedhama hanqaaquun argamee hanqaaquun simbirroo hindaaqqoo jala kaa'ee guddata. Achitti hindaaqqoon cuucii yookaan wucoo baafti jechuudha allaattii kana. Allaattiin kun garuu gaafa dhalattee gaafa guddattu kan biraa fakkaatti warra obboloota ishee caalaa balali'uu dandeessi. Warri ishee fakkaatu balali'uu darbanii dhufan jedhani. Warri kan ishee warri qomoo ishee balali'aa dhufan. Innaan kaatee duukaa buutee balaliitee deemtee sokkitee. Maal jechuudha kun waan walitti hidhame tokko waan wal fakkaatu jira qomoo sana wajjin. Ani dinqisiifadha. Museen amma jireenya akka namaatti jireenya gadadoo jiraachuu deeme jechuudha. Obboloota isaa garaa isaa Waaqayyo kaase. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Waaqayyo dinqiidha. Jireenya foonii isa dinqii mana sanaa keessaa miti. Saba Waaqayyo wajjin rakkina keessa darbu filatedha sagalee Waaqayyo. Hin filate jedha. Waaqayyo impoozii irratti godhe miti. Itti dhiibe miti. Hin filate. Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Egaa obboloonni gara dhumaattan deemaa yeroon kee dhumeera. Obboloonni eenyudha abbaa firdii nurratti si godhe? Eenyutu sirrattuu si godhe? Jedhanii ofirraa waan nu darbatu ta'e tarii baqachuun falaa jedhee yaaduun. Karaan Museen deeme karaa Waaqayyoo akka ta'e nu argina. Garuu obboloota mana Waaqayyoo keessatti tokko uumamnee wal moronnee akka jiraannu ani kana yaada. Iddoon gaariin itti baqatanii waldaan perfektii ta'e hin jirreef jechuudha. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Eenyutu abbaa firdii si godhe? Eenyutu nurratti akka dubbattu si godhe? Inni jedhu kuni normaal. Obboloonni walirratti dubbachuun hin jira. Eenyutu mirga kee ta'a waliin jedhaa turan miti. Ergamoonni illee waan jedhan qabu obboloota koo. Ergamoonni warra akka kana Waaqayyoo dhugaa bahuuf illee warri maqaa isaaniitiin Yerusaalem gadi bu'uuf jirtu maqaan isaanii itti katabamu illee isaan kun illee eenyutu sana jedhan eenyu inni keessaa inni guddaan jedhu. Kanaaf mana Waaqayyoo keessa hin jira. Waaqayyo garuu nu haa gargaaru. Jiraachuu akka dandeenyu. Jireenya isa dhugaa Kiristoos nurraa fedhu jiraachuu akka dandeenyu. Waliin jiraachuuf Waaqayyoo ayyaana isaa hafuura isaa namaa kenna duwwaadha. Mana Waaqayyoo keessatti irra deemamuu kan danda'u Waaqayyo nama gargaara duwwaadha. Namni narra deemu nama baatanii deemuu kan danda'amu. Yeroo waldaa geggeessitan yeroo maal jedhanu waan baay'eedhatu jiraachuu danda'a. Garuu fedhi Waaqayyoo maal yoo jenne nuun waliin hojjetamuudha. Inni geggeessus inni geggeeffamus hundumtuu wal morodee tokko ta'ee mana Waaqayyoo akka dhaaluudha. Waaqayyo Museetti mul'ate. Waaqayyo waggaa 40 booddee biyya Midiyaanitti mul'atee achuma deebitee tajaajilta saba keenya. Isa kana har'a irratti hin dubbadhu garuu Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu Museen jireenya isaa jiraatee darbe. Yoo tokko tokko garuu jireenya Musee keessatti wanti yeroo baay'ee natti dhaga'amu tokko Kana'aan gamatti ilaalee daangaa ishee argee biyya isheen ejjetiin darbe. Kanaaf Waaqayyo nu haa gargaaru biyya Waaqayyo nuu ka'u galuu akka dandeenyu akka hin gufanne. Maqaan Gooftaa bara amma baraatti ulfaatu eebbifamaa asuma